Akam, Ijole Oromo, Dear 2. Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota kiyyaa viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra viidiyootti bohaaraa irraa barannu akkasumas viidiyoo torban kana namoota hedduu ajaa'ibsiise namoota hedduu rifachiisa siin jira hanga dhumaatitti na faana tura namoonni maatii chaanaalii kanaa hin ta'in yookiin yeroo jalqabaaf gara chaanaalii kanaatitti dhuftan subscribe godhuudhaan maatii chaanaalii kanaa ta'a hundi keessanuu laayikii godhaa yoo laayikii gootan viidiyoon kun namoota hedduu bira gahaa waan ta'eef laayikii godhuu hin irraanfatinaa yaada keessan yaada qabdan kamiyyuu koomentii jalatti na barreessaa gara viidiyootti. Abdiin kutatini jabaadhu barsiisa galanni kennumu seenaa keessi boonsa abdiin kutat aneenyuudha barsaa caalaa lakki barsaa tullu lakki beeta deebii yaalaa barsiistuun seene maa sagalee ga'u barsaa gaaruma abdiin dirima barsiisa maanni argachuun dandeessanii sun malu gaafa abshaal achuma rafi barsiisaa faana barsiisaa kabajuu qabda malee barataan barsiisaa kabajuu qaba. Amma asiin achi fullaanatti ne. lakki shawii Kana karaan kinu. tanaa miti tanaan deemna shawii Kana namichoo gadaandin. shawii kanaa miti kanaan deemname kanatu nama fudhata Ana mosibbe ka karaan ittiin deemaa bahee na wallaala. shawii anis beekame karaan asiin nama fudhata Namichoo karaan asirra deema sitti mul'atu kun. shawii maal taate karaan asiin shawu maal Asiin siin jara kana daandiin kinoo daandii sitti mul'atu. shawii ani nan beekame umurii koo guutuun asirra deeme miti karaan asiin shawu Asiini. Ani maal namichoo maal taate karaan asiin Anti ana mositu beek. anis beekame shawii anis beekame karaa kun karaa iddoo biraan nama geessa Hin beektaat. beeka ka Beektaa. ka karaa irra deeme miti Kun quxurii beeka. kunimo Meeqa kun quxurii? kun shawii kun sagali ka shawu Sagali. Jaa kun. shawii sagali maal taate Jaa kun ante kun quxurii jaa. shawii kun sagali maal taate Kottasin. Kottasin. Meeqa kun? ban shawii kun amma kun jaaka Jaati. Kosii haara kee. Kana karaan laal. Likiskis. Kottu qaba afaan kee qabadhu lafa. shawii mee garuu sadaka maalan godhare Karama tokko irratti walii galuu dadhabanii viidiyoon kun taphni kun nama sirriitti hubateef ergaa cimaa qaba. Shamarroonni bareedduu addunyaa kanaa wanta tokkotu isaan wal fakkeessaa jedha. Innis miilla isaanii irra madaa gogeetu jira. Garuu akkamitti akka isaan mudatan beekanii jedha. Dhugaadhaa wanti kun koomentii irratti na beeksisa. Shamarroota bareedduun jedhe garuu galatooma. Dhugaa ta'uu isaa shamarran bareeddan koomentii jalatti barreessaa nu beeksisaame. Eenyudha? Wanni kiraa jira? Abbi obboleettii qabda. Guddoona dhaqi waan biraa yaadaniiran. Mana kireeffachuuf osoo hin ta'e waan biraa yaadanii. Maal namatti kolfita? Abbaa! maali joot qeerroo naguma garii maayil mana kiraayii manni kiraan illee jira jiraachuullee sinuma moo nama biraatu gala ta'u dandeessuree ijoollee hin cima barataa kanatti maatiin biyya jiru saaltunuu kaffala maatii kaffalaa bataamtu sinoo maal hojjettu barattu moo hojjettu barattani hojii hojjettu kaa nagisaa sin hojjennu maal gootu mana kiraayii hin hojjettani baratan taanaan hin qottanii galtanii biyya waan barbaadde yoo ta'u dhugaan hojjenna hojii matuun jiru hojii magalan jaallatta malee hojii dhibee Yeroo ammaa kana hojii argachuun rakkisaa ta'ee jira. Namni akka salphatti hojii argataa hin jiru biyya keenya keessatti. Namni argaa jirtan kun dhiira yoo isinitti fakkaatee dogongortanii jirtu areeda akkasitti jigee fi fuula yoo ilaaltan tarii dhiira isinitti fakkaatus isheen dubartiidha. Harnaam Kuwer jedhamti. Lammii Ingiliz yoo taatu bara 1990 kan dhalatte amma umriin ishee waggaa 34 ta'ee jira. Harnaam umrii ishee 15tti rifeensa fuula ishee irratti arguu kan jalqabde yoo ta'u adaduma umriin ishee dabalaa deemuun areennis fuula ishee cufaa dhufe. Yeroo duraaf rifeensi yookiin areenni fuula ishee irratti marguun yaaddayaa turtus booda kennaa uumaan ishee filaate kanatti
kanatti hedduu gammaduu dubbattee jirti. Areeda koo ittiinan boonam inuma magarsee filee deemuuniin natti tolam kun kennaa uumaan namoota biroo irraa ittiin addana godhe waan ta'eef hedduu itti gammada jette. Harnaam heerumtee bultii kan qabdu yoo ta'u abbaan manaa ishee fi isheen areeda wal fakkaataa qabu. Kun immoo yeroo isaan wal bira ta'an jaarsaa fi jaartii osoo hin taane hiriyoota dhiiraa lama kan waliin ta'an fakkaatu. Kan nama dinqu immoo akkuma harnaam areeda luuccaan badhaatiin abbaan manaa ishee kun rifeensi mataa isaa faaxuu yookiin moluudha. Finfinneen hattuu hin qabu. Addis Ababaa malee jedha. Dammee sanaan na waamte na achisiista miti. Rakkoon qabu shi rakkoon qabu bakuma na waamte na achisiiste na salphiste nama gurguddaa keessatti. Maal biyya otoo beeka ta'e maal fannatama? Hin beeku iddoon jiru makiinaan na buuste narraa fudhatanii qullaa kun agarsiisan kuno. Hin beeku iddoon jira iddoo fooqisa gurguddaan jira. Ela tokko lama sadii afur shan ja'a anoo lakkaa isin fidu. Eshi makiinaan bakka deemu argaarta dam. Iddoo fooqii gurguddaa. Eenyuun gaafa adamme kana yoo bilbila namarraa fudhesi bilbila namni afaan Oromoo ga'uun jiru Amaariffa hunda eshi afaan maaliitiin anaasa'e gaafa ni kana. Bilbila koo achisiiste miti anaanis na achisiisi rakkoon qabu ishii. Finfinneen attiin qabu Addis Ababaa malee maarree. Walimmoo argannaani. Yaa dhiyaatanii achumatti haadha hundi ishee waa qomni waa. Maal taate maaliif waamtee ficcisiifte? Maashaallah. Demeetiin achiiste ni salaata nyaata. Ni salaata? Ajjee salaati. Bishaan jaawwistu gammi? Bishaan jaawwistu? Bishaan ogusiif? Ni ogusaaf isin rakkoon qabachuu nama leesiiti. Laal waan na gootu. Maatii tanaa jabeessi. Wannan si dhaama takkittu matan. Hadara. Akkuma dassaa bar nyaachisuu jira. Akkuma dassaa bakka waan godhuuf qaban hunda godhuuf. Isiinuu ni mattu. Anamma jireenya kiyya gartee isii tana tajaajilu. Waan isiin nabbaaftee asiin nageesse akkamitti akkasiin nageesse naatu beeka. Anumaaf rabbiitu beeka. Dulatti amani deemimi hanga inni deebi'uuf ka'itu mala kana. Maa godhe ka arraba ammas ta'i ayyee. Oi waan itti massaatu sii fida. Maal jechuu jiru? Laal. Mee sana maal godhu deemtaa? Massaa ofii baraayyaa. Sanarraa eegalee sirriitti massa'e. Achi booda nama dachiilee taraki. Diraamaan kun dhugaa irratti kan hundaa'e seenaa dhugaa irratti kan hundaa'e mana keessatti dhukatee argaa hin jirru malee dubartoonni tokko dubartoonni waan akkanaa waan nama gaddisiisu hojjetan hedduutu jiru. Nama qaaneessa. Ijoollee isaanii maal jedhanii moggaasu beektu? Roobeera. Yoo Oromoo waa argate roobaa ta'a. Yoo Oromoon itti hammaatte immoo Rooberti ta'a. Rooberti ta'a. Opportunist jedha kun. Keeti. Amma kun maqaadhaa? Maqaadhaa kun. Keeti jedhanii maqaa. Yoo Oromoo waa argate keetiin Oromoo ta'a. Yoo Oromootti hammaatte barriitti hammaatte keetiin afaan Faranjiidha. Keeti. Kebeekii dhamiti tokko immoo. Kebeekiin immoo yoo barree hammaate kibaakii ta'a. Yoo barree hammaate. Jaartiin hafuudha furdoo akka faate haadha faate aga qorri ba'uuf. Qorri ba'ee haadha faate erga qorri ba'ee booda ji'a lamaan booda haadha faate gadhiisa inshallah paastaa godhee gadisa dhiisaanillee. Paastaa ta'ee waaqaraa paastaa. Akka bunarraa namni. Walla inni akka qorrarraa bahuuf na fuudhaa miti. Anammoo akka inni bonarraa nafne godhee gadisa dhiisa. Aldiin akkasii jira bibi. Akka inni ilaal bonarraa nafne jigee ilaal balbala jalatti hafuutti. Dhageettii dabaleessa biyya ofii dadhu. Akka narraa sirbitii wardiyaas booraan illee cabbii keessa deema. Wallaahi namarra kadhee baraniin tun. Gaafa sheekonni illee waa dulloota jettee waa raggatte fidanii fuula jaraa irra na hidhan. Inuma rakkadhee. Sima jajjabaaba. Anii fi sabboontuun wallollee jedhaa tapha gabaabaa namatti tolu haa ilaalu. Intal ilmoon ilmoof maganta jeeti sirraa usee malee sodaa si fakkaate maal irraa dhorkatti ilmoo kee? Ati safuun mucaan kee micooti jaraa maal qaba qoy? Atuu kan mana kootti dhuftee akkanatti iyyatu maal takkana si godha mana namaatti? Ati maal ilmoo ta'e nagaa ani guddifattu maal na dabatti hin horattu? Maa bakka deemuun nama dhaadeemu mucaa kee? Silaaleen ilma keen taajjabe laa sitti beeti dhamni kan akkana isa goggodhu. Maal utuu namaa dhufee kiyya utuu nabbee mana kootti dhadhaan faqee galaan siin jee utuu nabbeheeti. Akkuma kana mucaan kee illee arraba dheerata laa.
kan kee maaf harka dheerata reesii harka dheerata humna akkasii maaltu isa iyyisiisa kan kee akkasii amma salmachuufi kana si godhaa dhufteeti waan ammaa si jettu kana boru mana murtii dheeyxee jetta amma mana kootiin baatamuun baatu amma mana keetiin baamana dhabaatu mana murtiitiin ijattaan jechuma kana murtii keenya gaafatiin ilma keenya gaafatiin emotional damage. Amma gaawwan tokko dhageen dhufe sunis maal jedha seera haaraatu ba'e jedhan seera haaraa ba'e kun maalidha namni feestaalii jedhamti feestaalii kurtuufaa kana uffata itti baateessi mi'a biraatti baateessi yookaan immoo itti fayyadamuudhaaf bitateetu deemuu qabame qarshii 5,000 amma 10,000 adabamaa jedhan. 5,000 eega 10,000. Achi baay'ee na kolfisiise jechi ko namni kun qarshii 5,000 amma 10,000 qabaatee naan jalqaba bayyuu feestaalii ittiin fayyadamu jechi ko shaanxaa bitee itti fayyadamuu danda'a ta'ee yaada. Garuu maanni warruma seera ka baasanii kana wajjin xiqqooma akkaataa nutti yaadnu adda adda ta'aa jira. Wal hubachuun xiqqoo nutti ulfaachaa jira isa jedhudha. Borummoo maal akka dhufuu danda'u gaafa yaadu. Biyya keessatti akka hin oomishamne yookiin biyya keessa akka hin seenne godhuudhaan balleessuun hin danda'ama. Asirratti wanti nama ajaa'ibsiisu adabbii namarratti fudhatama. Feestaalii fayyadamuunis ta'e oomishuun birrii 5,000 haga 10,000 kan adabsiisu wixineen labsii mana maree bakka bu'oota uummataatiif dhiyaate. Feestaalii fayyadamuunis ta'e oomishuun biyya keessa galchuun akka dhorkamuu fi wixineen labsii akka raggaasifamuu fi mana maree bakka bu'oota uummataatiif dhiyaatee jira. Wixineen labsii kun akka jedhutti namni feestaalii fayyadame yookaan fayyadamuuf qabatee kan argame 5,000 haga 10,000 kan adabsiisu ta'a. Akkasumas feestaalii oomishuun gara biyya keessaatti impoorti gochuun gabaaf dhiyeessuun gurguruun 50,000 hanga 100,000 kan adabsiisu ta'a. Kana malees hidhaa waggaa 5 adabsiisuu danda'a jedha wixineen labsii kun. Labsiin feestaalii fayyadamuu dhorku kun labsii qabiinsaa fi ittisa balfawwan goggogaa jedhatti kan hammatamu yoo ta'u kutaa 6 fi keeyyata 28 of keessatti qabatee jira. Qaamni seeraa gocha yakkaa kana raawwate adabbii dachaa 3 akka adabamu wixineen labsii kun lafa kaa'ee jira. Labsiin kun balfawwan dhorkuu, madda balfawwanii hir'isuu, balfawwan deebisanii tajaajila biraatiif oolchuu, naannoo qulqulluu uumuu. Naannoo qulqulluu ta'e uumuuf jechuudha. Seerri kun kan bahaa jiruuf. Qabxii dubartii ittiin beeksitee jaalalaan akka dubartii qalbii dhangalaaftu akka dhadhaa beeksite. Dhageeffadhaa gadhumaatitti. Siifin himaa dhaggeeffadha. Of hin tuulin. Of hin tuulin. Ji'iin. Nama akka namaati jireetti dhiira baalaansi ta'e kostaarraa ta'e. Sadaffaa dubartii dhaggeeffadhu dubartii nama dhaggeeffattu barbaaddi. Akka malee dhaggeeffadhu. Afaan hin dubbatin yeroo isin dubbattu. Beekumsa dubartii irraa fudhadhu. Dhiirtii humna qabdi malee beekumsaa miti. Beekumsa kan akka dubartii qabu hin jiru. Humna kan akka dhiiraa qabu hin jiru. Kana aman. Rabbi haa godhe. Nuti beekumsa dubartiin qabnu dubartiidhaan hin beeytu hin ji'iniin ni beeyti si caala. Siif gawwoomuun jaalala malee wallaalaa miti. Sadaffaa dhugaa dubbadhu hin sobiin yoo balleessite balleessa jiru waan balleessite akkattiini. Yoo hin balleessines hin balleessineedha. Amananii. Walii gallee afuraffaa fedhiif hin bitamin dubartiin dhiira walqunnamtii saalaatiif bitamuun feetu dhiira bakka takkatti hin qorfannes hin jetti abdiif sin eeggattu yoo ati amanamte malee siif hin amanamte yoo ulaagaaleen si hime kana afran guutte tokko miti sin jaaladha jetteenitii miti akkanumatti ijaayyoo suuraati argitee uummattumatti jetteen lafa dhooytiin sin jedhu dubartiin. Onneesiituun dabbaqa hoggaas ilaalte jaalalaan akkas jechuudha. Kadir Martuu ulaagaalee arfan akkanatti lafa kaa'ee jira. Viidiyoon itti aanu viidiyoo torban kana namoota hedduu ajaa'ibsiise. Miidiyaa hawaasaa irratti ilaalcha namoota hedduu harkisee haa ilaalu. ማል ጀተመቲ በሴቶች በጣም ተወዳጅ ነው። ያይዘው እኔ 10,000 ሴቶች አውርተውኛል። አይኔ ይማርካቸዋል። ምንም የማይማርካቸው ነገር አለ። ሁሉ ነገሬ የፊት አቀማመጥ አሁን የኔ በጣም ቆንጆ ነው። እንደምታስበው ላይክ ትንሽ ከሌሎቹ ለየት ይላል። 10,000 ሴቶች ማለት ነው አለቀሱ ስክስ ብለው አቶ ኢትፉፍ ምን ሀገመና ዱፌ በሪነቱ ኳ ወራኔቹ ሰዓት ከምን ነው ቤታ ሱቢ ሰላተ ሱቢ
salaata subii azaana dhagee ana uffadhee kaa'aa jiru barriitumaa dhagee awus billahi min shaitaan rajiim jedhee gisee gamoo ani ndoom ollaatu dhufeetiin salaataaf deemna. Viidiyoon akkanaa wanti hojjetamuuf maali yoo jettani beekamtiidhaaf waan biraatiif miti beekamtii ittiin argachuuf. Waan ammootiin biyya maqaa balleessuuf waan ulamaa'ii maqaa balleessuuf fuutee miidiyaa ittiin guddifachuuf jecha addunyaa irratti gadi gadhiifta. Namoonni na fuudhanii si gaafatan shamarran nama kun 13 olii barreessee qabaa jedhaa jirtu. Namoonni kun namoota sanniin keessaa immoo namni torba haga manaatti dhufee. Haga manaa dhufee barriinatti. Kwaa walanii jechuudha. Sa'aatii kam dhufa beektaa? Subii salaata subii azaana dhagee ana uffadhee kaa'aa jiru barriitumaa dhagee awus billahi min shaitaan rajiim jedhee gisee gamoo ani ndoom ollaatu dhufeetiin salaataaf deemna akka inaan jedhan see eenyuu jennan sagalee durbaa dhagee awus billahi jedhee barrii banee beektaa barrii banee gabaa beeti jennaani ol seente jalaa bahe mana dhiisee bahe jala maknaatum Yusuf alayhi salaam የዩሱፍ ታሪክ አንተ ላይ ተደገመ እኔ ላይ ተከሰተ ይሴ ግራፊክ ያኔ ሮት ኩኝ ትቻቸው እዛ ውስጥ ወጣው ወደ አረኩኝና ወጣውኝና መስጊድ ሄድኩ በሩን ክፍት አድርጌ የፈለገውን ነገር ተወሰድ በዘርፍ ራሱ ብዬ ማለት ነው ወጣው መስጊድ ሱቢ ሰግጄ ትንሽ ذكر አድርጌ ስመለስ የለችም ይተስ አልহামዱሊላህ ረብል ዓለሚን ብዙ የመጡ ሴቶች አሉ ነገር ግን ሁሉንም በአላህ ፍቃድ ተከላከልኩኝ ራሴ ቪዲዮን ኩኒ ኤርገ ሚዲያ ዋሳራቲ gadhiifameen booda namoota hedduu rifachiise namoota hedduu aarsee jira innis jechi an jedhe kun sirrii miti jechuudhaan dhiifama gaafateera akkasuma isaarata ka guyyaa kaleessaa isin mufachiiseetiin ture jechuudha shabaaba lafaa dhufa jira lafaa cufa jira wanni ani kaleessa dubbadhe sun dogongora in dogongore حواس الإسلام كالدنيا رجلتني في كلفر رجلتني في كأونلاين رجلتني لي يفهم إسنجافة إلى أفهم إسرار لك تبارك الله. أنا والله عند مكرنا وسركتنا أنا بزونا جرا وشالو عند مكرنا وسركتنا أن أنت وندموشي ناجو بزي بكل كوسلاتت عفو نتارجولين يتأيك عنه. جيتش كليسا أبوليوان في أبوليتي تيا مفتشي روان تيم كنارتي jecha anillee jechi jedhamuun qaamni jedhee sababa emotional ta'uu danda'a kanaaf dhiifama kan gootan isin gaafadha dhiifama. Dhiifama isaa kana irratti mee maal jettu isin yaada keessan koomentii jalatti barreessaa viidiyoon itti aanu jechi inni dubbate kun sirriidha jetti maaliif akkas jette. Isaan ijoollee baaleetii jedhan eeganii ijoollee baalee ta'een amane dubbiin inni jedhe dhugaadha. Amma dhiifama gaafachuu dhufe maaliif afaan tun albee jedhee dhiifama gaafachuu dhufe. Maaliif dhiirri baalee shamarrantu gaafatti dhugaa rabbii dubbachuu shamarrantu gaafatti malee dhiirri jaraa nama gaafatan. Wallahi an tokko wayitii deemee barri abbaa gaheera ila baalee jechuudha. Kanaaf barri narraan banne innis akka isaatti narraan banne. Kanaafuu mucaarraa bu'aa mucaarraa dhaabbadhaa. Ijoollee baalee dhiirri baalee kirrii wayii hidhattee deemtee irratti bokkaata. Waan isin hidhattee deemtu hin beekuun. وفتي سابتي شمرنا وفتي سابتي وربي سوامتي كان أبو بجانو غاربتي أماناني أمانا ربي أمانا بكا تفتاني وانجري أتدين تقولتي مودن واسا وبلسيتي كان إيرو كتا ورو مياغيسا ديمي إيرو باليت بريان كوكا نجت الشيطان اللي نغايا كبيجي وانا دتني ديم اجرتني كدار بيلاتي وجي شيطان وجدي ناسين جولين بالي يري بالي تشكو نوس واساتن شاري الله viidiyoon kun dhiira baalee ilaallata viidiyoo kana irratti deebii kennuu qabdu dhugaadhaa moo soba deebii irratti kenname Armaa baltaa jarmaan qabdare Hay daawwattoota keenyarraa akkam jirtu gaafii wayii nuurii gaafachuu deemaa jira kottaan fadhu Nuri. Nagaa keeti? Nagaa. Akkamitti? Jirta? Jirra kun. Jirra dhugaa. Waa si gaafadhu? Maal na gaafatta? Mee egaa gara miidiyaa kana ol baate yookaan immoo eguma dhalattee yaa jennu mee dubartoota hagamtu si gaafatee beekame? Si gaafatee? Gaafii? Gaafii jaalalaa siif dhiyeessan. Okay, gaafii jaalalaa yaa gaafii jaalalaa lakkaa illee fixuu hin danda'u. Waan si dhibu waraqaa irratti qabadhee jira. Dubartoota 3,500. Dubartoota 3,500 sun gaafate. Gaafii jaalalaa. Waan si dhibu dubartoonni 255.
halkan yeroo arrafu dhufanii ulaa kuwaa godhan. Dubartoota 255 jechuun yaaddeerta. Hirriba keessaa na kaasan dhufanii na qabachuudhaaf manatti bakka rafutti ganna qabuuf bakka rafutti dhufanii na jeequuf. Ulaa kuwaa godha yoo na lottaalu dhufte. Isii geeggeessee rafa. Maal si dhibu? Ammas tabira. Kana jechuun 255 yaaddeerta. Ammas tabira kuwaa gooti ulaa. Inni dhufanii jechuudha. Inni dhufan. Garaagarummaa baltaa jarmaal qabda. Haasofni akkanaa kun miidiyaa hawaasaa kana irratti torbaan kana baay'ataa jira. Yeroo tokko 800 way waan na mudate way siime. Ina kuma qabdate. Rabbi na kaaseetiin seefuu shaw. Miidiyaa seef ABS ni beektaa ABS sanarratti interview godhe dhageeffadhu. Argee jira. Amma seefuu shawin sani nama seenaa kee barreessu yoo agartee jirta. Khalaas imeelii tanteetii fi akkaawuntii yoo qabaatte ergadhuu nan jee. Akkaawuntii ayyoo tiyyaatiin ergee imeelii kiyyan ergee. Imeelii maaliifin ergee nama kitaaba barreessu seenaa kiyyarraa nama fiilmii irraa dargu yoo jiraate akka imeelii sanii naquu namaniif antirustiin qabu waan ta'eef. Amma nama kitaaba naa barreessu seenaa kiyya argadhe amma barraa jira yeroo gabaabduu booda amma hojiitti ni gurguramaa jechuudha. Ji'a lamaa ol hin fudhatu. Afaan Amaaraffaa afaan Ingilizii waggaa lama akkas turuu danda'a. Inni kaan akkaawuntii ayyoo tiyyaaniin ergee mire aboo guma takkatti birri Itoophiyaa miiliyoona tokkoo fi akkaawuntii Itoophiyaati akkaawuntii Awurooppaa ergine akkaawuntii Awurooppaati biyya. Birri Itoophiyaa miiliyoona tokkoo fi 800. Eessaa dhufee siiseen? Aboo namumaan seenaa nan dabarsee kana laalee ka. Seenaa isaa namni hin beekne hin jiru. Seenaa garaa nama nyaatu. Seenaa hedduu nama gaddisiisu keessa darbee har'a gahee jira. Kitaabas barreessisaa jira jechuudha. Seefuu on EBS irratti erga dhihaateen booda jireenyi isaa akkanatti jijjiiramee You miskin. Leva. Sakar. Achi barbari. Usha. Man solo telephone me? Yes. Why? Because I'm going to say Sudan Sakarte Dufte and a final guilty political subtinent. Inu Sakai. Sakaran. Maya Kamisaka. At Sakarte Dufte after Konafana guilty political and saying Abdina sister Sinjanan. Sadati Rabu Wajirati. Be a cannot mangistin so that to turn into Tamato. And I'm not actually the game, but it comes to that. Abo biya kau kejira. Anam kamu biasa ni kalau ni sudah ada. Sirata kabata, surat tu tu sirata kabata. Mengapa biya jiran tu mengisti fana kali ni jiru. Lika kile. Adi sofi kita sofi jiran. Abo. Ana sorry itu ciba dewi terus segala video. Sorry dere nyana na ciba dere binesi ate. Kanaaf biyya badde. Ano qabsoof deemtee seera. Ati waan akkanaa gooteeti waan akkanaa hojjetteeti biyyaa kan badde. Qabsoodhaaf biyyaa baate si seena. Qabsoodha kina baaftee jirtu gaafas Reensi jalaa badde achuma manaa baqattee baate. Reensi jalaa badde achuma bakka. Bineensa nyaatee bineensi nyaatee nu dhufe. Achuma badde. Ergasi maal goona reehireedha. Maali akka eeggate jaallan meeqatu na biraa du'anii qabsoofan beeynaan hin jenne. Saskinaadha. Jaallan meeqan of biraa dhabeenaan hin jenne. Edaa jaallan kee re'oota turan. Yoo sabde mana jiraattu bal duniyaa kana. Ay.
Oromoo birattis. Sobuu qabdaa. Oromoo kijiba jaalatti. Yoo kabajamtoota hordoftoota kiyyaa viidiyoon guyyaa har'aa kana fakkaata yaada keessan yaada qabdan kamiyyuu koomentii jalatti naa barreessaa namoonni hanga ammaatitti ilaaltanii maatiin ta'en maatii ta'a isiniif salphaadha baay'ee na fayyada laayikii godhaa viidiyoon kun isinitti toleera yoo ta'e hiriyoota keessaniifis sheer godhuu hin irraanfatinaa ana wajjin viidiyootti aanuun walagarraa hangasitti turtii